Akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa kootii gaaffiin har'a isiniif deebisuutii dhufe warra birrii 200,345 harka keenyarraa qabna. Kanaan achitti waan biraan qabnu kanaan gallee hojii akkamii uumnee ittiin hojjechuutii dandeenya jettanii sababa garaagaraatiin kaaniif haalli mijachuu didee kaan immoo hojiimtiitti toluu didee dabbaramtanii saantifa xiqqoo harkarraa qabaattanii gara biyyaatti galtanii hojii akkamii immoo hojjechuu dandeenyettanii gaaffii gaafattan. Viidiyoon kun sirriitti isin fayyada waan ta'eef piliis hundi keessanuu sirriitti dhaggeeffadhaa deebii keessanidha. Olmaan koo guyyaa har'aa markaatoo ture jechuudha. Markaatoo kanan deemee fi akkuma viidiyoo irratti isinitti himee hojii jalqabuudhaaf hojii suuqii jalqabuuf hin ture isaatti meeshaalee galfachuuf hin deeme jechuudha. Abbaa warraa wajjiniitiin bakka kanatti wantan bitee galee kun waan mana keessaatti xiqqoo isinitti agarsiisuun koo hin ooltu. Itti aansee warra gaaffii birrii 200,300 qaba jedhuuf anis immoo ka'umsi koo maallaqa gamii akkam baasee meeshaalee akkamii kan galchuutii barbaade akkam akka ture sirriittiin isinii deebisaa jechuudha. Ofii kootiin fakkeenya isinii ta'uu barbaada ofirraa ka'een deebii gaaffii keessanitti deebisuutii barbaada jechuudha. Kuni otumaan karaa deemuutii achi keessa markaatoo keessatuma deemnu mana keessaa dhumee raayyuutiin bitee kun yeroo darbee safara kanaati. Birrii 40 isa xiqqaa binne jechuudha. Kun saamunaa sattiin qodaa miicanii achitti immoo lamaan isaa 40 binne tokko isaa birrii 70 isa guddaadha. Garaagarummaan jirullee isa kanaa jechuudha. Warri nuti suuqii safara keessa caafcaaf irraa binnu naggaadota waan ta'eef sirriitti irraa buufatu achi immoo gara markaatoo deemamee yoo meeshaan dhufu immoo asumattuu garaagarummaan jira. Kun lamaan isaa birrii 40tiin binne orjinaalaa ta'uu waan biraa ta'uu hin beeku ganaan ittiin miicuufi jechuudha. Kun kan ittiin qodaa miicamu feerii yookiin saamunaadha. Amma isin ishee kana isheen isinitti agarsiisu otoo hin taane warra gallee hojii akkamii hojjechuu dandeenya maallaqa gamii qabanne yoo gallee kaan immoo 200,000, 300,000, 400,000 harkarraa qabaa jettanii gaafattaniifidha. Ittan siniif dhufaa hin ariifatina ishee kanagaa. Rarraafadheetuma dhufeetti yaade kanan bitan jenne garuu argeemanii kun mana keessan jiru fuudhee dhufe. Kun immoo barakiinaadha. Barakiinaan kun immoo birrii 60 jechuudha. Asii immoo ishee xiqqootu birrii 45-50 jedhanii yeroo darbii xiqqoo binnee turree. Kun immoo shintibeetiifidha. Shintibeetii wantoota tokko tokkotti miicuuf barakiinaan ni beektu qimamoonni. Inni itti aanu kun immoo laargoodha. Isattiin wayyaa miicanii jedhanii gahan yeroo jalqabaatiif Itoophiyaa keessatti kana fayyadamuu fi duraan kan mana keessa ture bicaa wayii ture. Kun immoo qodaansaa biluudha. Inni guddaan birrii 300 jedhanii kun immoo 40 isa guddaa sana bituufan ture. Abbaan warraa immoo jalqaba ilaaliitii boodarra isa guddaa bittaa kanuma fuudhii jennaan kun 40tiin ishee kana qabannee dhufne jechuudha. Kun mana keessatti kanan itti fayyadamudha. Gara gaaffii keessanitti deemuufani har'a meeshaa bituu dhaqeetiin otoo meeshaa sana immoo fidiin dhufee sababa ittiin dhiisee dhufee tokko lamaan isinitti hima. Zayitiin kunis immoo abbaa sadeetii kanallee bituuf hin baane igira mangadiyyuu kan immoo tuman deemuun itti ba'e jechuudha. Garuu immoo yeroon gaafannu garaagarummaan jira. Asiitii kun safara nuti jirurra abbaa sadiyyuu kan abbaan liitira 3 birrii 1,300 achi immoo kana 1,100tiin binneetu dhufne jechuudha. Wanti bitee galee kana fakkaata. Shuma kanadha. Garuu ani kanan deemee kana bituu otoo hin taane noormaalii suuqii sanatti meeshaa suuqii sanaa galfachuudhaafin ganama baaniitu gara Finfinneetti culluxi jennee markaatoo keessa zorzorri jechaatii oollee achitti egaa argannee turree meeshaa barbaannu arganneerra garuu har'a qabannee dhufuu hin dandeenye. Sababni isaayyuu achitti warri gurguranii jechuudha. Guyyaa har'aa guyyaatti meeshaa baasnu miti waan bitachuu barbaaddu asitti kaffaltee galmeessitee maal jettee kaawwattee booddee dafinoo yookaan immoo saanyoo jechuun bororraati jechuudha. Isa bororraati isa booda hinsiif dhufa bakkumatti jirtutti kana booda dhufuun iyyuu sirraa hin eegamu. Har'aaf garuu bakka isaa ilaaluu ala tokko ilaaluun si fayyada. Yeroo itti aanu garuu achuma teessee tiraansferii gootee maallaqa kaffaltee wanta barbaaddu galmeessitee yoo bilbilaan ergite bakkuma jirtutti waan ati barbaaddu si dhufa. Har'aafis galmeessii galii sanyoo yookaan dafinoo ganama immoo jechuun har'a qidaamee miti bor sanbata gaafa dafinoo ganama meeshaan kun hundi innaa dhufaa jechuudha. Maal akkam bite hagamiin akkam bite maaliinis immoo kan jalqabuuf ka'e yeroo meeshaan sun dhufeen isinitti himaa jechuudha. Yeroo meeshaan sun dhufee arguu namanuudha waan ta'eef
isinis immoo argitanii achumarraan of amansiisuudhaaf bakka kanatti wanti isin akkasiin hubattan barbaadu akka achi taa'anii odeessan miti wanti hundumtuu jechuudha. Achi yoo teenyu waan biraati. As yoo geenyu immoo wanta biraati jechuudha. Wal fallisa wanti hundumtuu. Kana yeroo isiniin jedhu yoollee haalli keessan isinii mijachuutii didee mana hin qabdanii falawaa tokko tokko hin qabdan ta'e mallaqa keessan haga birrii 200, 200, 300, 4 fi isaa olitti harka keessanitti qabattanii yoo dhuftan hojii kamuu uummachuu dandeessu. Tokko waan nuti nama shakkisiisu hin jiru jechuudha. Achiroo teenyoo birrii 500, 600, miliyoona tokko, miliyoona meeqaanii hojii uumtaa maalii waan meeqatu jira jechuudha. Kanaafillee nama boosu. Isa kana immoo waan ta'e harka ofiitti qabatanii konfidensii yookaan ofitti amanamummaatii yoo itti deemanii wantichi waan nama sodaachisu miti. Bakka kanatti jabaadhaa isiniin jechuufi ani amma wanta bibbituu barbaadu bitee kaffalee dhufeetii jira. Isa kanallee herrega isaa baasii isinumaaf hin fidachuudha fuulduratti maaliifi anis qimamee madaamiin ture akkuma keessan achitti cinqii baay'ee keessan ture hagam qabadhee galee hagam hojjedhee galeetiin hojii ta'e uummachuu danda'a kan jedhu sammuun koo baay'ee na cinqaa na dhiphisaa ture. Arra garuu aga tokko wanti tirfii lafatti hafee kana jechuu osoo hin taane wanti haamilee na turan yookaan mooraalii naa kennan baay'een isaanii argaan jira waan ta'eef warri maallaqa xiqqoo 200, 300 harkarraa qabna ishee kana fudhannee gallee mee hojii akkam hojjechuu dandeenya kanarratti nuuf hojjedhu maalii jettanii abshiruu hojii uummachuu ni dandeessu. Bakka kanatti garuu irra caalchisee wanti akkasiin beektanii fi hubattan yookaan immoo amansiisuu qabdan isinitti immoo yoo jiraate hojii uummachuun duratti manni kiraan baay'ee tokko nama rakkisaa jechuudha. Nama mana kiraan qabu akkuma Fiidurratti ni hojjedhee bakki suuqiin itti hojjechuu fi intinaa jechaa jiru qophaa'ee jira. Otoo suuqii kireessu ta'e kiraan sun baay'ee tokko nama dhiiba, baay'ee nama dadhabsiisa. Kanas immoo ta'e kufanii hin kufanii maaliif ijoollee mana kireessitanii hojii uummachuutii dadhabdanii saantiba qabattan sana waan ta'e wayirra oolchitanii biyaans qaxaramtanii mana warra hojjetuu galtanii hojjechuutii ni dandeessu jechuudha. Wantumti cinqee biyya namaa keessatti umurii ofii nama ficcisiisu hin jiru jechuutii barbaadeeni. Kanaafuu jabaadhaa maallaqa keessan haga dandeessan walitti qabadhaa. Moofarran galchiinaa, namarran galchiinaa, asiif achii obbolaa koo, fira koo, maatii koo, waatii koo, riyyaa koo sagaafa akkasii wanti nama jechisiisu tokko hin jiru. Inni yeroo as ga'anii kan warra gootanii fi warra isin gargaaraa turtan miti nama salafa fayyaatu isinii wayyaachuudha. Namni isaan ijoollee biyya alaa qammase jechuun namni sun xalaata keessan baay'ee waan hin argeer waan hin qabuufi jechuudha. Namni isaan keessan qammase namni sun xalaata keessanii gaafa gara biyyaatti galtan kaleessaa Olmaa oliif hin biraa qaba. Namni sun bakka akkasii bakka rakkoo akkasiitti na gargaara na wajjiniin bu'ee baajettanii abdii tokkollee nama tokkorraan kaawwatiin agarru saantiba keessan birrii tokko lamallee taate 5, 10 taate ishee harka keessanitti yoo qabattan baay'ee tokko isin fayyada akkasumallee abdii isinitti hora. Kanaafuu egaa anarraa akkuma isiniin jedhee deemee meeshaa bibbitee kaffalee wanti hundumaa xumureetiin asnaa ga'uuf immoo arra tokko boruun lama gaafa dafinu yookaan sanyoo ganama yoo waaqayyo jedhee hin dhufa waan ta'eef meeshaa akkamii akka ta'e akkam bitee agamiin isummaa kan jalqabaa jiru maallaqa narrachitti kaffalee dhufe isa kanarra gabaasee sirriitti isinitti himuu barbaada jechuudha. Kun gaaffii keessaniif deebiidha. Isin ammas taanaan piliis keessan baay'ee keessan jechuudha kan isin karaa wasaappii na dubbisaatii jirtanii tokko namaaf karaa keessan deebisuun ananatti ulfaata akkuma isinuu beektanu. Kanaaf wanti isin gootan viidiyoo laayikii godhaa piliis hundi keessanuu jechuudha. Otoo ana ta'e akkamii otoo ana tochi bu'eera ta'e ani immoo borgalee maal gochuun qaba karaa kamirra bahuun qaba kan jedhu bakka fayyaduu irraa fayyadamtanii bakka immoo nama miidhurraa of eeggachuudhaaf viidiyoo sheerii walii keessaniidhaa fi viidiyoo laayikii gochuutiin sheerii walii godhaa. Akkasuma koomentii jalattis akkuma argitan hundi keessan gaaffii wal fakkaataadha waan ta'eef kun isiniif deebii keessaniidha. Akkasuma akkuma jalqabaa irratti isiniin jedhe meeshaa bitee maal godhee haala hundumaa xumurree gallee yeroonni as ga'ummoo kam akka tureen isiniifin fidaa jechuudha. Isin immoo achirra dhaabbattanii anis galee kana gochuun danda'a teennaa saantimni koo birrii nama harkatti qabadhu akkamii ji'a meeqan qabaa kontiraata fixuu fi itti fufeen hojjedhamoo mana bituu moo lafa bitachuu moo maal gochuun qaba kan jedhu isinii dhufaa deemaa jechuudha. Namni namumarraa barata waan ta'eef kana ani akka ofii kootti isa asiifachi waan tokko jedha
Kanaafuu jabaadhaa qimamoojii saantiba walitti qaba haga hojjettanii akkuma taatan ta'ati sila saantimni akka ta'aniif finnuu fi fidaa turre isinuun beektu isa kana isiniif hin ibsu viidiyoon isinii qabadhee dhufeemi kana fakkaata aga dandeessanii laayikii keessan yaada keessan saabskraayibii keessan waan beektanii bakka isinii galeerraa waan jettan